السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Achama harka fuuna hordoftoota fi kabajamtoota Razaan jirra jirtu siniin jedhamantiif kutaan gandaan osoo waliin qoodin hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gaafilee hedduu gaafatamaa jira. Akkasuma ammoo shamarran keenya kan biyya Arabaa keessa jiraatanis ta'e kan biyya keessa haala salphaa ta'een karaa salphaa ta'een wantoota asitti dhiyeesse kana argachuu ni dandeettan. Garuu jalqaba irratti viidiyoo hanga xumuraatitti ilaalaa, irraa hubadhaa, irraa baradhaa, obboleeyyan keessaniif sheer godhaa. Sheeriin karaa YouTube qofaan osoo hin tahin walumaa galatti miidiyaan hawaasaa baay'eedha. Akka fakkeenyaaf ittiin haasoyitan imo, telegiraama, WhatsApp akkasuma messengeraa karaalee hedduun jira jechuudha kan isin fayyadamtan. Karaalee kanaan obboleeyyan keessanii qoodaa isiniin jedha. Ammoo warri maatii kun tahin subscribe gochuun bakka itti subscribe tuqa akkasuma erga subscribe gootanii mallattoo bilbilaa oolta jettu tuqa akka meeseejiin yeroo mara jechuun viidiyoon ani hojjedhu waa'ee fayyaa akkasuma faayaa hojjedhu kan isinii qabatee dhufu mallattoo laayikii tuqaa hanga xumuraatitti wal wajjin haa turru isiniin jedha. Kan asitti argitan kunniin wantoota har'a jechuudha bakka gurraachate hunda nurraa balleessu. Akka fakkeenyatti kufa keenya lamaan jidduu akkasuma aangoo harkaa, luka keenya, jilba, ciqilee, mormaa fi funyaan kallacharraa fi boqoo irraan jechuudha. Dhiifamanaaf gochaa isiniin jedha. Namoonni hedduun kanaan kan rakkatanii kan asitti argitan kan jalqabaa kun sukkaara. Namoonni keenya baay'ee kan rakkatanii fi akkasuma mootuyyuu hedduu kan ittiin cinqamaa jiranii gaafii adda addaa gaafatamaa kun daa'ima kun harcee boqqollooti. Obboleeyyan kiyya kan isinitti himuu qabu addaan baasee jechuudha. Namoonni loomiin hin salphaa taheen sukkaara kun jechuudha. Sukkaaraa fi loomii akkaataa itti fayyadama kun loomiidha jechuudha. Akkaataa itti fayyadama mootuu hanga xumuraatitti ilaalaa kun harcee boqqollooti. Kun daa'ima jechuudha. Daa'ima kana daa'ima namoonni tokko daa'imii biyya keenya daa'imii uumamaa hin jiru jedhanii hundoolumaan kan haasofnu ta'a jechuun daa'imii ol jinaarra hin jiru jedhanii sukkaaricha keenya kana fuunee loomii walakkaa sukkaaraan gattuudha jechuudha. Kunoo haala margitan kanaan. Haala margitan kanaan afaan loomii murree kana finneerra keenya fuula keenya amma fakkeenya fuula akka dibannu taane fuula keenya dhiqnee erga fuulli keenya gogee akkanatti bakka maadiyaatii bakka nu gurraachaatti boqorraa ta'u funyaan irraa ta'u akkasuma ammoo tuyyuu kallacharraa ta'u itti riinaa jechuudha. Haaluma margitan kanaan kana qofa osoo hin tahin akkaataan hojii keenya bobaa jalallee ni ta'a. Shaaworii osoo seeniin dura dhiqattanii erga shaaworii seentanii ofirraa gogsitanii kaatanii bobaallee haaluma kanaan sukkaaraa fi loomii itti riidanii daqiiqaa 5 riidan jechuudha. Daqiiqaa 5 rigoo qabdan haaluma margitan kanaan bifa giingoota hirriina irra caalaan ka gaafatame harka keessa ganaa keessa ijoolleen shamarranii sababa keemikaala adda addaa dhiqaniif biyya Arabaatitti baay'ee harki ganaan isaanii kan goggogee hedduu cinqamanii rakkataa jiranii ganallee haaluma kanaan galgala jechuudha sukkaara fi loomii itti dibdanii yoo barbaaddan baasiliinii gubbaan dibattanii rafuu dandeettanii jechuudha. Harkuma qofayyuu nu fayyada. Akkasuma luka keenya luka laaffisuuf, harka laaffisuuf, bareechisuuf akkasuma qulqulleessuuf harki keenya aangoon akka nu jalaan gurraachani kunoo yooma san diimees argitanii kuni jechuun karaa kanaan fayyadamuun gogaa faayidaan ala ta'e yookiin ammoo tuyyuu gogaa gurraachateen irratti bu'aa nuuf hin qabne nurratti dabalamee jechuudha fuula keenya irratti taa'u kan nurraa kaachisuu fi akkasuma mootiyyuu gogaa gugura fakkeenyaaf amma fuula keenya finniisni nutti bahee yoo jedhu finniisni sun hin gogaa booda finniisa sanii fuulli keenya hin gurraachataa fi bakki finniisaa sun jechuudha. Bifa haarayaan finniisni biraa keessa dhufa kun argitan jechuudha. Argitan harki kiyya gadi diddiimate hin diimessa nama yoosu. Ammas kan goonutu jira jechuudha. Erga kana geessine gubbarraa maal goona loomii fi harcee boqqollootiin riin. Kuni warroonni sirriitti maadiyaatii fi akkasuma gurraacha qabdan harceen boqqolloo baay'ee fayya qabeessaa fi akkasuma immoo qaama keenya akka daran diimatu daqiiqaa 5 booda jechuudha. Daqiiqaa 5 booda innoo turee hedduu laafa haaluma margitan kanaan jechuudha. Argitanii maashaallah tabaarakallah. Amma loomii walakkaataan taafte tana caafuune isiillee akkuma reef sukkaara goone san harcee boqqolloo asirratti harcee ruuzaallee ni ta'a. Namoonni harcee boqqolloon argan harcee ruuzaallee ni ta'a. Kun haaluma saniin itti dibna. Kanas daqiiqaa 3 dibne booda immoo daqiiqaa 10 furra tursiifna jechuudha. Daqiiqaa 10 furra tursiifne ofirraa dhiina. Dhugaa rabbii jechuu harceen boqqolloo baay'ee gogaa keenya kan gurraachate addeessuu fi akkasuma immoo diriirsuuf hedduu fuula keenya lallaaffisuuf baay'ee nu gargaarti. Kufa keessa lamaan jidduu shamarran akka icciititti na gaafatanii
kana jechuun dhoksaan qabu fayyaan faaya waan ta'eef warroonni gaa'ila ijaarachuu barbaadanii mushurroonni jechuudha. Baay'ee si barbaachisa gaafii kana kan gaafatame kakofaa mushurroota irraa rabbiin ittiin isin haa ga'u isiniin jedha. Haaluma kanaan kofa keessanillee itti fayyadamtanii ofirraa jechuudha luka keessan gamaa gamana bakka fakkeenyaaf marsaan laguu yeroo nama dhufuuf sababa uffata jalaa akkasuma sababa ho'aa fi qaamni keenya sababa warriguuf jechuudha. Akkuma beekamu shamarran tafa isaanii bakka ni beekama jedhee yaada. Kunoo daqiiqaa 10 tursiisne erga jenne haala kanaan goga. Kunoo hirriina suuta geengoo goona jechuudha. Sirriitti harkisuu odoon tahin suutaan bakka gurraachaa sanirraa quuncifna jechuudha. Suutaan hirrigina yoo riidan fuulli keessanis luqqa'a. Argitanii haala kanaan booda sanii bishaan jiddu galeessa ta'e baay'ee ho'aallee osoo hin tahin baay'ee qorrallee osoo hin tahin ho'aa xiqqoo ta'e dhiqannee kun olaala maashaallah yoo suu nama addeessa. Namoonni keenya garuu kana keemikaal hin sodaatan nama balleessa nama balleessu garuu warri fuulli isaanii loomiin hin danda'amne qofatuyyuu rakkoo qabanii amma dhiifama of kolcha kan itti aanu daa'imaa fi harcee boqqolloo aanan fayyadamuu henna erga dhiqannee geessinee jechuudha. Dirqama jechuun miksii kana fayyadamuun dirqama. Maal gootanii daa'ima maankaa tokkooti harcee boqqolloo maankaa tokkoo fi aanan walitti kurree erga dhiqannee geessinee saamunaan dura dhiqanna malee jalqaba dhiqanna malee hin dhiqannu jechuudha. Saamunaan harcee itti kurree walitti kurree miksii kana dibanna fuula haa ta'uu kofa keenya haa ta'uu ciqilee keenya haa ta'uu morma keenya haa ta'uu bobaa keenya haa ta'uu jilba keenya haa ta'uu bakka gurraachate guutuu isa haala kanaan fayyadamnee ofirraa balleessuu ni dandeenya jechuudha. Kunoo haaluma markitanii namoonni keenya hedduu maadiyaatiin horii rakkattan fuula irratti dhugaa rabbi karaa kanaan obsaan fayyadamtan taananiin kan isinirraa yeroo gabaabaa keessatti baduu fi isinirraa hir'atu jechuudha. Arra caalaa jechuu kan gadi fageessee isinii himuu qaban akka dhuunfaa kiyyaatti amma waan harkatti ta'eef malee fuula loomiin shifiniinessiiti yookiin ammoo na ho'isiisa isiniin jedha. Kana jechuun fuulli kiyyaa alaarjii kahaa fi akkasuma ammoo isa hassasiyaa jennuun sanii kan qabu jechuudha. Kanaaf warri akka kiyyaa fuulli keessan alaarjii yookiin hassasiyaa qabaate maal godhuu qabdanii bakka loomii timaatimii fayyadamtan. Timaatimiin hedduu fuula keenyaaf bareeda akkuma loomii jechuudha. Viitaaminoota hedduun albuuda hedduun kan badhaateedha. Kanaaf akka loomii itti riine sanitti timaatimiin riina asiin dura viidiyoo hojjedhee jira. Garuu viidichi waan ture natti fakkaata. Namoonni hedduun gaafilee adda addaa na gaafattanii. Kunoo haaluma kanaan fuula keessanittis bobaa keessanittis kofa keessanittis an akka fakkeenyatti harka irratti isinitti agarsiise malee isin bakka maraa haaluma kanaan dibadhaa buleeyyan kiyya. Haala kanaan dibattanii miksii kana daqiiqaa meeqa ofirra tursiistan beeytan daqiiqaa 30 waliin dabarsina yoo barbaadan 25 itti illee dhiqadha. Daqiiqaa 20 ofirra tursiisa jechuun achi daqiiqaa meeqa hojii hojjannere jalqabaaf daqiiqaa 5 hirriine itti deebinee ammootuyyuu loomii fi sukkaara qofaan hirriine itti deebinee boqqolloo fi harcee boqqollootii fi loomiilleen daqiiqaa hanga 10 burree 5 fi 15 20 ammas jechuudha. Daqiiqaa 20 ofirra tursiifne daqiiqaa 40 jechuudha. 30 ofirra tursiifne daqiiqaa 50 jechuudha. Sa'a tokko jala kalooyine jechuudha. Torbaanitti al tokko gootanii jechuudha hojjettanii. Haala kanaan hojjedhaa aangoo harka keessanii addeessuu barbaadan qulqulleessuu barbaadan fuula keessan maadiyaa ofirraa balleessuu barbaadan haala kanaan fayyadamaa hundi keessan ofirraa balleessaa. Hanga xumuraatitti warri na wajjin turtan galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo hanga xumuraatitti ilaaluudhaan waliif sheer gochuun subscribe gochuun akkasuma koomantiin yaada babbareedaa gaafii qabdan gaafachaa qeeqa qabdanis dogoggora kiyyas irra naaf dabraa akkasuma anas jabeeffachaa na gorsaa na wajjin turaa isiniin jedha. Haala salphaa ta'een mana keenya keessatti karaalee adda addaatiin akka fayyadamnu abdiin qaba. Anis ammootuyyuu wantoota adda addaa qabadhe isiniif dhufa waan beekurraa isinii qooda waan hin beekne ammootuyyuu barataa hubataa akkasuma ammootuyyuu irratti hojjetaa isiniif qabadhee dhufa. Isin ammootu na bira dhaabbachuun na jajjabeessuun isinitti haa baruu isiniin jedha. Horaa bulaa turtii gaarii warri hanga asii ilaaltanii jettan galatooma. Laayik gochuun viidiyoo keenya haa xumurru nagaatti horaa bulaa.